Ati qaamaan Hacaaluu wal beektaa? Hin beeku. Argitee beektaa? Ijaarratan beekaman hin beekamu. Televizyiin uummata gisee sarbuun beekaman hin beeku. Hin beektu. San booda gaafa miliqan jarri kun akkam ta'anii miliqan? Yaa'u bakka baay'ee muddamanii makiinaa tolfataniitu malee bakka makiina isaaniis illee gisee san baay'ee muddamee kufee ture. Kufee ture makiinni sun. Karaa balbala kamii akka Luqaas kun dhufee beektaa? Hin beeku karaa inni akka dhufe. Lula kamiin akka dhufe hin beeku. Ceebbiin waayee. Ayyee poolisiin akkamiin si qabee maal siin jedhee simi? Yaa poolisiin dura waanuma sitti mee wanti argitanii wanti ilaaltan hojii itti maadhaa jedhanii namicha nuti hin qabanii nama safara hunduma qabanii turaniyyuu. Ayyee. Ayyoo ani kanan argee kana hedheetu kan itti minaan yaa'u isaanii kaanutu ajjeese ana rukute ana rukute dandeessi Jawaar gammachuu Diidatu haadha kanneen ergi jedhii dubbadhu jedhaniiti. Jawaar maaluma fa'a? Jawaar Maammed Diidatu Baqqalaa Garbaa. Ayyee. Gammachuu ayyaana jedhamu isaantu ergi. Isaantu konkolaataadhaan dhufeetu qarshii naa kennee konkolaataa isaa nutti agarsiisanii deemanii kanaaf irra rukute jedhanii. Isi gallakkisnaa barbaadde si jaalasi ergina qarshisiif kenna nama barbaadde. Kan jedhanii hawwa kana dinnaan na reebanii baay'ee reebicha guddaan nurra ga'e. Ati maal jetteerre? Yaa bakka ishiin jedheen kan isaan reebicha nutti baay'isnaan. Tole. Isaan reebicha nutti baay'isnaan bakka ishiin jedheen. Reebichaa maas dhagee mee akkamsi godha si qofamoo gara maatii keetti waan dhufan jira? Maatii kiyya hundumayyuu qabanii turan haadha kiyyarree boleewwan kiyyarree qabanii turan isaanirree dararaa turan na biratti. Ayyee. Yaa kanaaf bakka isaanirree bakka maatii kiyyarree maaliif dararamu bakka maatii kiyyarree maal dabadaban jedhee kan bakka ishiin isaan kina bakka waan barbaadasiif hin jedhaan jedheera. Tole mana murtee dhattee maal jetteen? Mana murtee dhattee ani wannan beekuun qabu ani gara nagari aanan nama dubbate kana ani beeku maayii jennaan. Isin godhee achi maaliif akka maal jetteen an jedhan achi ergandee beekun booda warreen maraa turan. San booda si reebanii? San booda maaliif aanan nusiin jedhinaan jedhanii san booda rina fannisanii bakka reebicha guddaa irraan ga'a. Fannisanii mukarra si fannisanii si reebanii? Mukarra akka kiyyana jedhanii bakka muka gubbaatti fannisanii olii buukiyyaaf jedheen bakka ishee. Meeshaa sana situ argate moo isaantu argate moo situ itti kenneen? Raanootu kenneef. Meeshaa situ itti kenneen? Ayyee mee dhuma irratti uummata Oromoodhaa fi maatii Hacaaluutiif dhaamsatti dabarsitu maal? Maatii Oromoo maatii Hacaaluutiifis uummata Oromootiifis ani dhiiga Hacaaluu irraa biyya isaanii dhiiga Hacaaluu irraa nuzuudha. Ani Hacaaluu maal na godheetiin kan isa ajjeesu. Waan ana Hacaaluu ajjeesu muutii Jawaaristii Baqqalaasee ani cirraashii mormii jira kanaaf hin beekan isaanumaan natti himanii na jetti. Jarreen kanas kanan beekan miidiyaa irratti malee ani jarreen kanaan cirraashii mormii gareetu beeku. Ani warri Hacaaluutis uummanni Oromootis dhiiga Hacaaluu akka barbaadatanii kumaasa akka barbaadatanii. Konkolaataan isaan ittiin dhufan konkolaataa mootummaati moo kan dhuunfaati? Taargaan isaa ET'dha. ET konkolaataa mootummaa? Ayyee mee lakkoofsa gabatee isaa argitee jirtaa? Lakkoofni gabatee isaa duwwaa 43 duwwaa 43 ET hodii afur makiinaa mootummaatii jechaadha. Ayyee kabroo